سيافنين ندري في الهبر تينا لكن تكنتين بانو غرغر بالي سوينا اسو مكيتو حسيني يا تنغوتا وانو مكيتي يعني دايو امبنتو سالكربا سكراني كنت نلالي من مكوتي وليني Maki bira hindemni mar barranya balbala makiti angum maki bira mal goda hayya qabdi sila berri mal goda maki birani barranya dani Pudi dabar maki ne sagir tfai kana gafatu jira malu ya kana gafatu dem ibsa bakka maki njir hay o man sila mal barbadi sila narare bar marate sila mal ta fate mana madamu fina go makaisi ka video isani kala dem tani jar sake sama bartan kanne meti kiya bada don koron sun ti share goda kiya gowan sun meti wana kana kana be ko ti share goda kiya talji mare sun qorran sun wana kana kana himbe ko meti share goda habibti alhamdulillah jadi suyin jispero amma kamar ka qabdu saniti don koro masanit alhamdulillah don koro masanit alhamdulillah ti ka didu yandi don koro masanit alhamdulillah ti ka didu yandi والله تكدي دو يدي دون قرما واتا كسبرايز قرون بين سني الحمد لله جد دون قرما رومانتيكين بين سني الحمد لله جد تاني اما ونم ما انا غافتني فنجرت لا اما ساعتي اما كان هاتي سيتو سو غافتني تين بي وان بكسين جرت جت انا وني غافتني فنجرت ما كيميتي ما كين اس جرت ما كين مال غدا جرت مال بي خري انا واني سين غدا مال بي kabsa godharti ta'e machi buuzi godharti ta'e allicha godharti ta'e firfiri godharti ta'e maal beekan waan isin dalagart kuti bar maal godharti fedhani nagaafatani bar ni maratte wallahi ati beekadha ati ni maratte fati ye kan jette ati I love you so much. Dugagi na lalde agarte. Oromo wanin agarre ati na agarte. Ni maratte ati na jette bar. Wal dugagi ti wallahi maratte jira. Isabat aham bulabar. Waktu warakata kanatti bar habibi kiya. Warakata kanatti dolari kuma takkan base dufe baradda. Tekalli dallachuun dee ulla kone ottabat. Ethiopia chapa tirugute ke cugarra qabdana jere lan chapa Ethiopia gartani akas jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisseetuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Egaa viidiyoo ergan hojjechuu dhiisee turee jira sababni isaatti saalli tokko waan nama jaalanii fi kanaaf immoo yuutuubiin kiyyallee baay'ee gadi bu'ee jira hundumti keessanuu jechuudha. Sabiskiraayib gochuudhaan koomentii akkasumas yaada qabdan qeeqas yoo qabaatan akkasumas immoo YouTube share akkanaaf gootan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha. Egaa viidiyoo hojjedheen beeku har'a viidiyoo ji'a lama akkasii sagaleedhaan viidiyoo kana hojjedhe har'a jechuudha. Egaa kana boodatti yeroo tokko viidiyoowwan tokko hojjechuuf na yaala. Isin immoo jitu subscribe like akkasumas share gochuun deeggartinaadha. Keessattuu jechuudha like gootan wanti isinirraa hir'atu tokkollee hin jiru. Kanaafuu like gochuun deeggartinaa isin jedha jaalalaa fi kabajaan kana isin gaafadha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma beekamu makii fi ibsishaan yeroo lammaffaa ibsishaan kaayiroo deemee makiidhaan wal arganiiti kan jirani. Egaa laayifiin isaan dabarsan baay'ee kan namatti tolu barumsa baay'ee kan ijoolleewwan ganaa isaan duuba jiranii fi maatii jaalalaa ta'anii jaalalaa haala gaariidhaan kan ibsan wanti tokko wanti irraa
wanna gaarii gaariidhaan kan uummata kanatti wanna safuu qabuun kan dhiyaachaa jiran ta'uun isaa akkuma arginetti jirra. Egaa jechuudha namoonni tokko ibsishaallee qeequudhaan makkeellee qeequudhaaf egaa namni tokko guddina namaa yookiin immoo jituu gammachuu namaa kan hin jaalanne hedduutu jiru. Egaa isaan sanillee makiinillee ibsishaanis iddoo hin qabanii fi isaan kaayyoon isaanii gammachuun isaanii karoora isaanii akkuma itti fufetti jira. Egaa kaleessa jechuudha hiriyoonni ibsishaa kan kaayiroo keessa jiran makiidhaaf hiriyoota kan ta'an simannaa addaati ibsishaadhaa kan taasisanii. Egaa viidiyoo tokko gadhiifame viidiyoo baay'ee miti viidiyoon guutuun immoo gadhiifame walumaan kan laallu ta'a. Egaa namni jechuudha jaalala namaa namni yeroo jaalala namaa siif haa kennuudha waan xiqqishuu fakkaata. Egaa eebbi kun waan guddaadha. Ibsishaan nama safuu beeku nama kabaju nama biratti jaalatamummaa qabudha. Akkasumas makiinilleedha. Kanaaf akka hiriyoota isaanii biratti haala addaatti simannaan addaa gaggeeffamee fi gara kaayiroo kan dhufe akkasumas uummanni Oromoo makii jaalatu Itoophiyaa guutuutu jaalate jechuun ni danda'ama. Hundi isaaniitu baay'een isaanii gammadanii jira. Egaa sargiin isaanii yoom ta'a kan jettan immoo yoo sargiin isaanii bara kana keessa osoo hin ta'in waan oolu itti fakkaatu. Egaa hunda keenya dhiifama sagaleen kiyyaa gonfaawwan qabee jiruuf sirrii miti xiqqoodha. Egaa hunduma keenya jechuudha jaalattoota makii fi ibsishaa kan taatan rabbiin nama sargii isaanii immoo argu haa taasisu. Viidiyoon irraa qabadde isiniif dhiyaadde asumarratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii bilis sheer laayikii gochuun deeggartii turtii gaarii.